Egaa torbee irraa kan ittiin jalqabne yaadrimee mata duree kanaati. Mata dureen qormaata dhaloota Har'aafi Deebii Sagalee Waaqayyoo jedhu xiqqoo ishee ifa isinii gochuudhaaf namoonni garmalee akka nu hubannetti yeroo baay'ee dhaloota har'aa yeroo jennu ariifannee magara dargaggootaa deemna. Akka barnoota kanaatti dhaloota har'aa jechuun namoota amma dachee kanarra lubbuun jiran jechuudha. Har'a ta'anii warra baratan ta'uu danda'a. Gaafa barumsi kun waraabamee sirnaan miidiyaa irratti gadhiifamus warra miidiyaa irratti irraa baratan hundumaatu dhaloota har'aati malee dargaggoota duwwaa miti. Inni kan biraan waa'ee qormaataa yeroo dubbannu lubni takiluun akka gaariitti dubbataniiru. Qormaata jechuun hin beektu mana barumsaatti exam jechuudha yookiin immoo challenge jechuudha. Akka kontekstii barumsa kanaatti challenge jechuudha. Qorumsa jechuun garuu kitaabi qulqulluun qormaata hin jedhu qorumsa jedha afaan kitaaba qulqulluutiin. Qorumsa jechuun temptation jechuudha yookiin qoramuu jechuudha. Iddoo tokko tokkotti jechoonni qormaataaf qoramsa dhukun hiikni isaanii walirra bu'aa. Iddoo tokko tokkotti immoo garaagarummaa hin qabaatu. Kanaaf jecha tokkodha isiniin hin jedhu, jecha garaagaraadha isiniin hin jedhu. Hafuurri qulqulluun waan isin barsiisuuf akkuma haala itti isin hubattanitti hubataa deemtu. Inni kan biraan waa'ee deebii sagalee Waaqayyooti. Barumsi kun gaafa qophaa'u Waaqayyo gaafa mata duree kana nuu laatu mul'atti inni ittiin nuu laate deebiin dhaloota kanaa an harka jira kan jedhudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Daawit ija koo gara gaarotaatti ol kaaseen gara gaarotaa ilaalee gargaarsi koo eessaa naa dhufaa? Gargaarsi koo Waaqaaf lafa isa uume Waaqayyo biraa naa dhufaa jedha. Nuun immoo har'a warri barumsa kana barannu deebiin qormaata koo eessaa naa dhufaa? Mootota biraa miti, ogeeyyii biyyaa, jaarsolii biyyaa miti, abboota amantii miti, qorattoota miti. Deebiin qormaata kootii kan dhufu tokkoof tokko ana maneera sagalee Waaqayyoo keessaadha jennee amanuun dura jira jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo deebii waan hundumaati waanta ta'eef jechuudha. Kanaaf egaa qormaata dhaloota Har'aafi deebii sagalee Waaqayyoo kan jedhu kanaafidha mata dureen kun Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 18 bu'uureeffatee kan kennamuu jalqabe. Kaayyoon barumsa kanaa egaa isinii ifeera. Sabni kun dhaloonni kun warri dubbii Waaqayyoo dhaga'uu dhufan kun taa'anii baratanii bara rakkisaa kana keessa ofii isaanii qofaaf utuu hin ta'in hawaasa gidduu jiraataniif illee sagalee Waaqayyoo keessaa deebii akka ta'anidha. Waa'ee qormaataa yeroo kaasnu nuyi Afrikaa keessa waan jirruu fi waa'een qormaataa nuuf haaraa miti itti dhalannee guddanne waanta ta'eef jechuudha. Akka addunyaatti qormaata qabna. Akka ardii keenya Afrikaatti iyyuu qormaata qabna. Akka impaayera keenyaattis qormaata qabna. Utuun baay'ee masinii dhiphisee immoo akka Wallaggaatti qormaata qabna. Akka Wallaggaatti qormaata qabaachuu keenya immoo nu warra Wallagga keessa jiru utuu hin ta'in addunyaa mararra warri jiran Wallaggaan kan beekan hundumtiyyuu akka nuyi qormaata qabnu hin haasa'u. Inni danda'u nuu kadhata, inni danda'u yaaduma mataa isaatii gumaachaa, inni dadhabe immoo achuma taa'ee jedha. Waaqayyo garuu nuun jedhatu hin ta'in isa namoonni furmaata nuu fiduuf yaalan gaariidha. Galatoomani. Wallaggaaf garuu akkuma wangeelli ishee keessatti jalqabe deebii ishee wangeela. Namni kanatti amanu ameena jedhu. Yaa warra Wallaggaa isinitti himaa wangeelli akkuma isin gidduutti jalqaba ife deebiin qormaata keessanii wangeela qofadha. Gara gaarotaan ilaalinaa, galaana diimaa gaman ilaalinaa, abbootii siyaasaa hin ilaalinaa. Lakki Waaqayyo har'a isinitti dubbachaa jira. Wallaggaaf deebiin wangeela. Haalleluuyaa. Wallagga immoo wangeela deebii godhee fudhatatu hin ta'in akkuma wangeelli isa biratti jalqabe impaayera kana keessaati wangeelli deebi'ee biyya kanaaf Wallagga keessaa deebiin ta'a. Aniif isin immoo kanaaf qophaa'udha. Nama isin bira jiru xiqqooma qabaati ati kanaaf qophooftee taa'edha. Waaqayyo Wallaggatti fuula deeffateera jedhaani. Egaa kitaaba qulqulluu keessaa qorumsi maalitti fakkeeffamaa kan jedhu lubni takiluun kakaasaniiru. Mee waama sadan tokko isinii kaaseen sakaan of biraa waan qabdaniif darba. Qorumsi abiddatti fakkeeffamaa. Isa duraa Phexros 4:12 amala abiddaa beektu abiddi namarra buunaan boqonnaa namaan laatu. Oromoomtillee yeroo mammaaku abidda namarra bu'ee dura ofirraa buusaniitu nama kan biraarraa buusuu jedhu. Sababi isaa yeroo sin laatu. Qorumsi tokko tokko yeroo sin laatu akka abiddaa tokko sirra bu'a.
waan gubee lafarraa si balleessuu sitti fakkaata. Kanaafidha kitaabi qulqulluun Phexros irratti kan inni abiddatti fakkeessu. Ni lammaffaan uursaa bishaanii yookiin bishaan bubbisuu faarsaa 124 lakkoofsa 4. Bishaan bubbisuu yookiin bishaan uursu jechuun fagoorraa yeroo dhaga'amu sagalee isaa guddaadha. Gaafa bira ga'an garuu duullakka oduun ta'u Oromoon jedhu ta'a jechuudha. Akka carraa dafinoo namootumti as keessaa wajjiniin tajaajilaa turre tokko dafinoo ganama qoramsa guddaa turre ga'e. Isa booddee naa wajjiniin haasa'e nama riisiise qormaata kana. Gaafa qormaaticha irraa dhaga'u akkasin ittiin jedhe. Qormaanni kee kuni uursaa bishaaniitiin jedheen. Akkaminnaan sagalee qaba malee humna hin qabuun jedheen. Haaleluyyaa. Qormaanni tokko tokko akkasii. Dhugumayyuu immoo facaasaa ga'e immoo duullakka oduu ta'uu didee ofumaadhaa malee diinni ofumaa rakkata malee furshii ta'eera facaasaa kanam. Qormaanni tokko tokko guyyaa tokko caalaa hin turu. Ishee guyyaa tokko garuu waaqaaf lafa si qaqqabachiisa. Kanaaf obsaa tasgabbaa obsaa ishee akka uursaa bishaaniitii hin darba. Inni sadaffaan qoraattiidha. Wedduu weddotaa boqonnaa 2 lakkoofsa 2. Egaa waan baay'eetti waan fakkeessuuf lakkoofnee fixuu hin dandeenyu. Kitaabni qulqulluun mata dureen inni kan biraan maddi qorumsaa maalii kan jedhu lubni taqilluun kan nu barsiisanii maddi qorumsaa addunyaa kanaa waa 4. Maddi qorumsaa addunyaa kanaa waa 4. Isa keessaa immoo kan isa tokko baay'ee na dhibaanan. Maddi qorumsaa inni guddaaniif inni jalqabaa maddi qorumsaa lakkoofsa tokko addunyaa kanaa namadha. Namni qorumsa addunyaa kanaa tokkoffaadha. Karaa ittiin Waaqayyo addunyaa kanaaf furmaata laatu tokkoffaadha. Namoonni teessanii na dhaggeeffattan madda qorumsaati moo isin madda furmaataati ofii keessanii deebisaa. Arra dachee keenya irratti qorumsi nuyi lakkoofnu baay'een isaa kan seexanaa lammaffaa irratti dhufu kan namaati ni jalqabaa. Kanaaf namni madda qorumsaa ta'uu isaa waan beekuuf bartoota gaafa gorsu gooftaan Maatiyos 10:17 irratti namootarraa of eeggadhaa jedheen. Kitaabi qulqulluun seexanarraa of eeggadhaan jedhu. Namootarraa of eeggadhaa jedha. Kitaabni qulqulluun seexana immoo maal jedhaa? Karaan kenninaafii jedha. Karaan kenninaafii jedha. Mormaa immoo jedha. Irraa of eeggadhaan jedhu. Mormaa jedha. Karaan kenninaa jedha. Kan seexanaa qorichisaa kanuma. Kan namaa garuu irraa of eeggachuudha. Namoonni gaafa dubbii kana cimsanii waangoonii namootatti du'iin xinnaate jetteennaan waangoon tokko dagala keessaas bahee dhugaa Waaqayyoon akkas hin jenne isintu waliin jedha jedheedhan. Hin jenne nuun kee hin jirru jedhan. Eessummaatu fidee hin jenne nuun akkas isintu waliin jedha jedhan. Kanaaf namni madda qorumsaati. Lammaffaan ofiimti keenya madda qorumsaa ta'uu dandeenya. Yaaqoob boqonnaa 1 lakkoofsa 14 irratti Yaaqoob yeroo dubbatu namni adduma addaan kajeellaa ofii isaatiitiin harkifamee qormaata keessa galuu danda'edha. Yoona namoonni as teessanii ani qorumsan qaba qorumsi koo daangaa dhabeettanii maddi isaas hin ta'uu danda'a. Qoraa laalaa. Waraana addunyaa lammaffaan gaafa baay'ee ammaa ta'e namoonni baay'een gaafa dhumanii kiristaanonni 2 waliin dubbatu turanii jedhan. Inni tokko gaddeetu maaliif Waaqayyo waraana kana dhaabuu namoonni dhumaniiru jennaanitu inni isa duukaa deemu immoo bilchaataadha. Maal Waaqayyo jalqabee jedhan. Perfect. Maal Waaqayyo jalqabee akkam yeroo baay'ee waan baay'ee ofii keenya ofitti finnee deebinee Waaqayyoon immoo koman. Utuu Waaqayyoon hin gaafatiin ariifannee seennee gaafa qorumsichi mormatti nu qabu Waaqayyo maaliif kana keessa nagashite? Are you sure? Waaqayyo keessi gashe ragaa qabda. Jira namni gaafa Waaqayyo keessi gashe si bukkee. Mutuu Waaqayyo dhufee fuulaan sitti dubbateeti dhuguma. Hin dubbattaa nama siif ta'a Waaqayyoon. Inni sadaffaan seexanaa maddi qorumsaa inni sadaffaan seexanaa Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 1-11tti yoo dubbistanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iyyuu seexanaan qorameera. Kanaaf seexanni akka nama qorru ragaa kan biraa baay'ee waan nu barbaachisu nutti hin fakkaatu. Torbee har'aallee dubbadheeraa Iyyoob boqonnaa 1 boqonnaa 2 yerootti Iyyoob seexanaan qorame akka ta'e jechuudha. Kanaaf har'a seexanii nuunis nu qoruu danda'a. Inni arfaffaan immoo madda gaariidha. Haaleluyyaa. Inni immoo Waaqayyoodha. Egaa waa tokkoon isinitti hima. Waa'ee madda qorumsaa kana cuunfee darbuudhaaf namni yoo si qore Waaqayyo sirraa deebisa. Seexanni yoo si qore Waaqayyo sirraa deebisa. Waaqayyo yoo ofii si qore karaa baasii qopheessa. Ati yoo of qorte garuu keessaa of baasi. Meerra deebi'aatti maan nama simbira jittu samma. Mataa keessaniiti. Arfa isaa dabaratti ma. Hin teessuu maala nama kan yoo minaase nagadisiistan immoo takkaan irra deebi'a.
Namni yoo si qore Waaqayyo sirraa deebisa. Seexanni yoo si qore Waaqayyo sirraa deebisa. Waaqayyo yoo si qore karaa ba'umsaa qora. Ati yoo of qorte keessaa obbaasi. Dan. Amma argitaniitti yoo taatanii Israa'eloota kan qore Fara'ooniif loltoota isaati. Ari'anii Israa'elootaan fixuuf gaafa isaan jedhanii Waaqayyo galaana diimaadhaan daangaatti itti godhe. Sitti immoo namni har'a yoo qormaata ta'e si balleessuuf si duukaa fiigaa irra ta'e ergaa kee fudhadhuu dhiiga Yesuusiin akka inni sitti hin darbineef sararameera. Inni galaana diimaadhaan Israa'eliif warra Gibxiin gargar baase siif diina kee dhiiga isaatiin daangaa godha. Namni homaa sin godhu. Eessumi isaa duukaa fiigee Yaaqoobiin Laabaan namni jedhamu guyyaa 6 fiigee gaafa guyyaa 7ffaatti galgalii tokko gaafa hafu qoramsi Yaaqoob inni guddaan mana Laabaanittis karaa irrattis Laabaan ture. Qoramsi isa immoo Yaaqoob ture. Galgala sana Waaqayyo akkasitti jedhe Laabaan nama koo Yaaqoobitti waa dubbattee hamaa dubbattee beekadhu. Gaarii akka dubbattu ayyamisii kennameera, hamaa akka dubbattu garuu ayyaman qabdu. Hallelujah. Waaqayyo namni akka hamaa sitti dubbatu yeroo tokko tokko ayyama kennuu danda'a, yeroo tokko tokko dhorkuu danda'a. Garuu namni si qoree waa sin godhu. Kan keetti xiqqoo kana yaaddessu ammanaan. Ka Waaqayyoos rakkoon qabu Waaqayyo nama balleessuudhaaf nama qoru jaatee fi Waaqayyo maaliif nama qora kan jedhu itti fufnee waan ilaallu bada yaaddoon qabu. Meegaa inni taanee jiru qabxiin torbee barannee bu'aan qoramanii ba'uu maali kan jedhu waan lama baranneera. Inni jalqabaa qaramanii ba'uu fi barachuu fidaa jennee barannee Faarsaa 119 lakkoofsa 71. Faarsaa 119 lakkoofsa 71 Daawit Waaqayyoodhaan akkas jedha. Seera kee akkam baruuf inni itti na rakkistee inni itti na qortee jechuudha. Gaarii naa ta'e. Ani yeroon barsiisu haayiskuulii yeroon barsiisu ijoollee baay'ee rakkisu. Ijoolleen haayiskuulii baay'ee na jaallatu gaafan barsiisu. Edema yaadagaa yoo tarii haayiskuuliitti namoonni qirrina teettan jiraatan immoo adaraan na dhiisa. Orriin isin barsiisee beeku jechuudha. Gaafa yuunivarsiitii ga'u garuu nama kan biraa. Maaliif Faarsaa 119 lakkoofsa 71 na fuuldura dhaabate yeroo hundumaa. Maaliif seera kee akkam baruuf inni itti na rakkiste na miidheedha. Seera kee akkam baruuf inni itti na rakkiste maal laa ta'edha. Gaarii naa ta'edha. Kanaaf yoo rakkiste gaarii ta'aaf ijoolleedha. Waa barsiista wanta ta'eef rakkisuun gaariidha deeyyaadha. Isinis immoo waan nuyi hin goone gootanii itti nuun jettu jaa ta'eefi sin rakkifna. Inni lammaffaanii egaa dabaluu fideennee baay'ee dubbannee kana irratti dhaabbannee waa'ee Iyyoobiin dubbanneerraa before temptation after temptation jennee dubbanneerraa. Before temptation qabeenyi Iyyoob qabu, after temptation yookiin immoo qormaata booddee Waaqayyo lamaan baay'isee isa kaan quantity isaa lamaan baay'isee isa kaan immoo quality isaa lamaan baay'isee jenne. Hoolota 7,000 qaba ture 14,000 godheef jennee gaalota 3,000 gara 6,000tti. Qotiyyoo cimdii 500 gara 1,000tti, harroota 500 gara 1,000tti guddiseef jenneerraa waan ati qabdu qormaata booddee dachaadhaan baay'ataa jenneetu ani immoo waan qabeenya lafarraa duwwaa miti. By the way gaafa baay'ee qoramtan jireenya hafuura keessanii iyyuu dabala. Hallelujah. Abeet worshipii qormaata booddee, abeet lallaba qormaata booddee, abeet faarfannaa qormaata booddee, abeet lallaba qormaata booddee, abeet evangelizimii qormaata booddee, abeet hojii waldaa jaarsa waldaa ta'anii hojjechuu qormaata booddee, abeet daaqonii taa'anii hojjechuu qormaata booddee, abeet Waaqayyoon dhugaa ba'uu akkatti namarraa bareedu foolii gaarii kan itti qabu qormaata booddee. Kanaaf akka mi'ooftuu barbaadda taanaan Waaqayyo qormaata keessa si cuubeetu mi'eessee si baasaa jechuudha. Amma Yohaannis irraa barachuu dandeessu. Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 9-10 yoo dubbistanii mul'ata Yohaannis jechuu kooti. Yohaannis Yesuus Kiristoos waan inni dhugaa ba'eef waan inni hojjeteetti citee waan hin hafeefi namoonni narratti ka'aniitu qabanii biyya bishaan gidduu Phaaximoo jedhamutti nagatanii namarraa addan ba'ee bishaaniin hin marfame uursaa bishaaniitiin hin sodaachifame. Haa ta'u malee yoon qoramsa kana keessa jiraadhe iyyuu Waaqayyo bantii Waaqaa amma hundee isaatti naa banee. Hallelujah. Mee namoonni mul'ata keessanitti deebi'uu barbaadan harka na argisiisa. Thank you Jesus. Mul'ata keessanitti deebi'uu warri barbaadan, abjuu keessanitti deebi'uu warri barbaadan, afaan haaraa keessanitti deebi'uu warri barbaadan, waaqeffannaa keessaniidha hiikutti deebi'uu warri barbaadan, yeroo tasii baay'eetu seexanni akka kufu warri barbaadan harka keessan raasa. Yaa Waaqayyo jedha. Waan inni ittiin humna argadhu naa fidedha. Inni immoo qoramsa. Ameen jennu. Inni immoo qoramsa.
Sinii galeettan taanaan gaariidhaa siniin galee taanaan wanti gootan hin jirtan sila mallatteessitan mallattoon keessan fuudhameera. Haleluuyaa. Kanaaf Yohaannis hin baname iji isaa hin baname hamma guyyaa dhufa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosittitu mul'ata argee jechuudha. Haleluuyaa. Inni sadaffaan egaa har'aa qabxii haaraa goonee kan jalqabnu qoramanii ba'uun maal fayyada yookiin maaliif qoramnaa kan jedhu inni sadaffaan qoramsi gara yaada Waaqayyootti nu deebisa. Ani yeroo baay'ee barsiisa koo keessatti nan dubbadha. Amma namoonni addana teenyee Waaqayyoo waaqeffannu kuni namoonni wangeelli karaa namaa dhugaa nutti bahamee dhufne baay'ee xiqqoodha. Baay'een keenya nama utuun ta'in qoramsatu gara iddoo kanaa nu fida. Kun immoo daandii Waaqayyooti. Waaqayyoo yeroo gara yaada isaatti si deebisuu barbaadu qoramsa sitti fida. Tokkitti karaa natti ba'uu dandeessu ishee kana asiin abdii kee cufee achiin abdii kee cufee asiin abdii kee cufee karaa hundumaa abdii kee cufee karaa ati baatu tokko duwwaa hambisaa karaa natti baatu sun immoo gara mana Waaqayyootti si geessa. Daandii ittiin Waaqayyoo gara isaatti nama deebisuudha qormaan. Hosiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa boqonnaa 2 lakkoofsa 16 Hosiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 16 akkas jedha. Ani gara lafa onaatti ishee geesseen maalin godha? Maalin godha? Toleen ishee jechisiifadha. Tolee jechuu diddee jechuudha. Heeyyamamuu diddee jechuudha. Heeyyama dhoowwatte yeroo dhoowwatte jechuudha. Kanaaf furmaanni kan nama tole jechuu diddee lafa onaadha. Gara lafa onaatti geesseen tole ishee jechisiifadha. Akka ishee yeroo ijoollummaatti immoo naaf hawwaatti. Ani immoo akkasitti isheen liisu utuu isheen achi lafa onaa jirtuun dachaa Aakoor isa namni tolgaluu hin dandeenye abdii hin qabne lafa duwwaa isheen ani immoo namni soomsaa'edha. Haleluuyaa. Waaqayyo gara lafa onaatti yeroo si geessu gara yaada isaatti si deebisee dhiisuu miti. Gara yaada isaatti si deebiseetu waan ati dhabde hundumaa si badhaasuufi. Kanaaf baay'ee gaariidha. Gara yaada Waaqayyootti nama deebisa. Ani kitaaba qulqulluu keessaa namni baay'ee na dhibu Yoonaas. Yoonaas raajicha jechuudha. Inni yaadni isaa gara Tarsheesh deemuudha. Maaliif? Yoonnaa Nawweetti dhaqee Waaqayyo sin rukuta jedhee himee Waaqayyo gara laafessaa hin dhiisaa fi tajaajilli koo fudhataman argatu sobaan ta'a. Kanaaf naqee sobaa ta'uurra gara Tarsheeshitti baqaddeetu yaada Waaqayyo jalaa Yoopheetti gadi bu'e. Akkuma inni Yoophee ga'een markabni gara Tarsheesh deemu hin waama ture. Fiigee dhaqee keessa gale. Kaffalatee achi siqee rafe. Ani keessa seenuu isaa miti rafuu isaan na dhibe akkamittiin yaada Waaqayyo jalaa namni baqatee kan rafe hin beeku. Hin rafe. Booda markabi sun imallarra utuu jiruutu Waaqayyo fuuldura markaba sanaa dhaabate hin dabartan jedheen. Maaliif? Qodaa wayiin as keessaa qabate Waaqayyo. Akkam jennaan hojjetaa cimaan ergaa ergadhee innaan na didee jira. Abadaa tiraafikii ta'e Waaqayyo. Hixaa buusanii walii isaa wallaalanii gaafa barbaadanii Yoonaas irra bu'e. Of ibse qabanii Waaqayyo dhaabatee ilaalama. Gaafa isaan gad darbatan ani tiraafikoota tokko natti tola naannoo hoolataaf aggaanii gaafa tirfii argan tiraafikoonni buusanii konkolaachisicha adabaniitu taaksii moo dawwalanii waamanii Finfinneetti sin geessu. Thank you traffic warra tiraafikoota baay'ee galatoomaa natti tolu. Maaliif nuyi Finfinnee galuu barbaanna malee sasaan wal adaban jaratu wal beeknu maalitti beennu nun baay'ee waan isaa kee hin beennu iccitiidha wanti baay'een isaa jechuudha. Kanaaf hin beennu adabanii halluu dhibee adabanii hadiisanii asobanii isaanii achitti hambisanii nu ergu isaaniitii fi baay'een isaan galateeffadha. Waaqayyo namicha moona damne yuutii namicha markaba oofu nama barbaadu keessaa fuudheetu taaksii waamee keessa buuse. Ameen jennu. Hallelujah. Taaksiin sun maal ture? Qurxummii ture. The big whale. Qurxummii guddaa keessa buuse. Qurxummii liqimsee afaan isaa walitti deeffatee nyaachuu hin danda'u tursuu duwwaadhaaf eeyyama qabaa fudhatee garaa lafaa jalatti gadi bu'e. Tulloota jala deeme. Achi keessa taa'eetu Yoonaas. Ilaa akkas jedhe. Ani iyyuu barreen gaddaa akkas jedheen ture. Akkas jedhe Yoonaas. Ani jedhe dhuguma mana qulqullummaa jekoon argaa jedhe. Naannawwee dhaqumni dhuguma ijimti koo mana qulqulluu dhuguma iddoo aarsaarra dhufee dhaabadhaa jedhe. Ani dhuguman kana argaa jedhe. Margi mataa kootti xaxatee jedhe. Gadi fagoo garaa lafaa jalan galee jedhe. Abdiin kutadhee jedhe. Na sardee jedhe. Ilaa namni mataa raafte yoo jiraatte bara kana Waaqayyo si sardee wayitti si baasa. Sinii galeerraa garuu. Na sardee jedhe. Ani dhuga. Dhaqee eessatti keessaa naannawwee qocci. Dhaqee naannawwee buuse jechuudha. Ani guyyaa tokko dhugaa ba'een ture waa'ee wangeelaawii tokko. Miindaa dabaluu fididanii waldaadha. Ijoollee qabaa, ijoollee barsiifataa,
namichi immoo naggaadee cimaa ture buutiikii qaba ture nama birrii bareeda. Mindaana dabalaa hidhee gaafatee dadhabee jireenyitti cimti. Wangeelli immoo akkasumaan jireenyi isiitti cimti. Namatti cimti ilkaan nama qarsiisti jireenyi gaafa hojii wangeelaa hojjettu. Ciree malee dhufteetu Waaqayyo garaa guuchisee si nyaachisaa jettan. Kanaaf inaan gooftaa Yesuus Kiristoos waangonni boolla qabu, simbirroonni mannee qabu, allafa mataa kootti hirkifadhu qabu, na duukaa deemuuf siitaa jedhee gaafate siitaa. Anama wangeelaa hojjetuun natu waamatee siniitaa jedhee itti makan. Dhugaa itti nima. Itti nima haati manaa michichila balbalaa jala dhaabattee hojii jaayeetti. Inni immoo waldaadhaan namni rakkatee naa ishee harkattu 300 namaa kennee dhufe. Ina wangeelaawwiin kuni baay'ee aaree hojii beennam nuuni Waaqayyotti nu waamnaan malee hojii keenyatti deebina gaagee Waaqayyo garaa nutti jabaatee namnis garaa nutti jabaateetu Addis Ababaa dhaqeetu Finfinnee dhaqee jechuudha dhiifama naa godhaa. Mi'a makiinaatti fe'atee dhiifama naa godhaa konkolaataatti fe'atee siree qabateetu rafe. Halkan nuti inni rafaa jiruu mana siree sana keessa namoonni biiraa machaanii biiraadhaan wal kashakashuu jalqaban isa tokko ari'anii balbala isaa cabsee keessa bu'e ni baqatu. Namichi balbala isaa cabsee keessa bu'e keessaan balbala qabate akka jarratti waliin galleef. Wangeelaawwan sirriba keessaa kaaniitu balbala qabanii dhaabatu. Hin sardan jarri jara maaliiti waaqa sarde. Hin sardani wangeelaawwan akkas jedhan ilaayee wangeelaawwan arruma lubbuun koo agalu malee miindichuma hin dhagee hojjedha. Miindichuma lammaffaa dabalata hungaafaa dore maal tolan hojjennu jedhe arragallaan maal du'a caala tolan hojjennu jedhe Waaqayyoo akkatti si amansiifatu qaba. Girrittee lafa dattuun qabdu Waaqayyoo ittiin gara yaada isaatti waan si deebisu qurxummii qaba. Ameen jennu Waaqayyoo warra machaan ittuun fayyadama si deebisuudhaaf. Nama simbira jiruun ciqilee maan itti bu'aati girriin baay'isin jedhaani. Qoramsi kun jedhaani. Waaqayyootti si buta malee Waaqayyo irraa si butu jedhaani. Ameen jennu. Amma tokko yoo na gubaa'ee kana keessaa tajaajila dhiiseetu maaltu na gubeedheetu mee takkaan fataa jedhadhee jalqabee utuma ji'a 3 fataan jedhiin boolli du'aa dhufee fuuldura dhaabata. Ilaa namni akkasii yoo keessa jiraatte akka gootu harka laattadhuuti tajaajila keetti deebi isa sii wayyaa. Wayyure wayyaa. Nagaatti Waaqayyo wajjin jiraachuu wayyaam waa qabaatanii ramaciirra deemur. Nummoo jaallannee dhaabannaa oromtamma dhaabannee barsiifnu kun. Jireenya koo keessatti waan ani baay'ee hin barbaanne yeroon haayiskuulii baradhu yoo jiraate dhugaan isinitti maa wangeela barsiisuun jaalladhu. Maaliif immoo kuni wangeela barsiisuu jibbeetuun ta'ini ijoollee yeroo sana kutaa 12 fixanii Waaqayyo qabxii isaanii jalaa balleessee tajaajiltoota godhe nama 3tu jiru naannoo ani jiraadhu. Isaan maal godhu boottii keetanii dhufu tajaajilu. Ani immoo isan arguun barbaadu. Maaliif namni baratee magaasha qabu uffatee jiraachuu qaba jedhee waan yaadu jechuudha. Waan fooyya'aa waan yaadu jechuudha. Isaanii waan ani ilaaluu fi na yaadda. Waan itti yaadduuf immoo siinaaf. Kan sodaatanis du'a kan hin namnes an keenya garuu gaarummaa isaa akka kan jaraammoo hin taane dhugaa Waaqayyoof bara gaariitti dhumne. Warri miila duwwaa nuu deemanii bottii nuu keetanii barabaasoo keetanii hojii wangeelaa nuu hojjetan offaa keessa bulanii rakkatanii hojii wangeelaa nuu hojjetan Waaqayyo mootummaa bal'aa isaaniif kenna. Nuunarraa suufiifannee bishaan takka addana nu fidanii nu dhaabu sooftii isa maal fakkaatu tas jira asii baanee wanta ta'e wayii nuu godhuu nafanii caluma deen shakkaa. Amma tajaajiluudha yuuti. Dhugaan isinitti himaa tajaajiluudha yuuti. Inni arfaffaanii Waaqayyoo maaliif nama qoraa yookiin bu'aan qoramanii ba'uumaa inni kan jedhu ishee arfaffaa kana irratti hin dhaabaa ammaaf jechuudha kutaattaa nutti hin ce'aa ulfina taanuuf nama qopheessa. Macaafa Ester boqonnaa 3 dhattanii yoo dubbistanii Mardookiyoos yookiin Mardookaay namni jedhamu qoromsa hamma sanyii isaa lafarraa duguugamuutti itti dhufu. Boqonnaa 6 irratti immoo farda mootii irra taa'ee
qubeelaa mootii keeyatee namichi numti isa balleessuuf jedhu dura deemee gimbiisuu isaan jala naanna'ee ulfina guddaa argate. Yaa nama har'a qoramaa jirtu dafinoo borii ulfina si eega. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo yeroo si qoru ulfinatti si baasuuf. Waaqayyo akka namaa miti si qoree si balleessuuf miti. Namni si balleessuuf si qorti. Seexanni si balleessuuf si qora. Atuu qajeellaan kee, gowwummaan kee, wallaalummaan kee qoramsatti yeroo si gashu si balleessa. Waaqayyo yeroo si qoru garuu ulfina si ilaaleera. Waaqayyo gaafa nama qopheessuu barbaadu immoo yuunivarsiitii duwwaatti ergee nama qopheessa miti. Waaqayyo gaafa nama barbaadu kolleejjii mataa isaatii qaba. Biyyi lafaa kolleejjii qabdi, sekulaar yuunivarsiitii kolleejjiin jiru, Waaqayyo immoo kolleejjii mataa isaatii qaba. Waa'ee seenaa Yoosef gabaabsee masinitti mee darbuu laata? Yoosef mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa obboloota isaa gidduutti barate. Sadarkaa lammaffaa boolla ontuu keessatti barate. Mee warri isinii galaa yeroo keessan argisiisa. Suuta dheen dubbii cimtuu ana dubbadha. Isinii galaa jira? Sadarkaa tokkoffaa keessatti barate obboloota isaa warra jalloota sana gidduuttitu sadarkaa tokkoffaa fixe. Achi sadarkaa lammaffaa boolla ontuu keessatti barate. Digirii tokkoffaa mana Pootifaaritti fudhate. Digirii lammaffaa waggaa lama barate mana hidhaatti fudhate. Mastersii fudhate akkuma eebbifame akka keessan vakansii barbaachoo olii gadi hin joorre minni poolii mintinaan taane minni koo bilbilanneem Yoosef ammuma eebbifame ammuma siiviituun gashin utuma eebbarra jiranii eebba keessaa fuudhanii dhaqaniitu itti gaafatamaa wabii midhaan nyaataa biyya Gibxii godhanii lafa kaa'an. Kolleejjii Waaqayyoo keessaa gaafa eebbifamtu hojii barbaaduu sin gaafatu. Mee namni naa taa'e jedhu naa harkisiisu naa taa'e de. Yoo harkumaan harkisa naa taa'e horreettan. Waaqayyo gaafa nama barbaadu Jimmaa yuunivarsiitii si erguu danda'a isa himamuwan. Wallaggaa yuunivarsiitii si erguu danda'a isa himamuwan. Ergeessi qopheessuu danda'a. Tiyooloojiitti si erguu danda'a. Seminariitti si erguu danda'a. Wherever si erguu danda'a. Garuu isa caalaa Waaqayyo kan ittiin nama qopheessu qorumsa. Amma tos keessaa tokko tokkoon achi as yaa dhugaa baame waan keessa dabartan utuu enneeti keessumaa immoo mee miilla surree keessan ol dachaafadhaa hundi keessan warri gurdii xiqqooma ishee miilla keessan jilbaa gaditti akka argamutti achi as baatu enne inni kaan jilbarraa madaa qabaa inni kaan quba tokko irra qeensi hin jiru inni tokko xabaasaa iddoo torbaa qabaa inni tokko xabaasaa taatoo fakkaataa taatoo taphattoota kubbaa miillaa fakkaataa madaa meeqa keessa dabartanii dhuftanii uffanni bayeessaa bareedanii dhaabattu. Namoota akka beelee menne fakkaatanii magaafateessan ammasin. Namumti minaan tokko minaanuma kormaan naan qoqqoffee fuudhu tokko dhabda hin jirtanii amma jaba qolloo tokko ciniin ta'ee bishaan dhuguuf namni dhabda hin jirtanii ammas keessa. Namumti firuma waamtan dhabda hin jirtanii ammas keessa. Namumti utuu dandeettii guddaa qabdanii qe'ee guddaa irraa utuu dhalattanii jirtanii jooraa lafa onaa taatan hin jirtanii ammas keessa. Ani guyyaa sadii halkan sadii minaan malee buleera. Finfinneetti. Minaan malee jechuudha. Biyya mana keenya ammoo buddeen boqqolloo albaaf tabaadutti. Ani yeroo hundumaa nan dubbadha. Biddeenni inni baadiyyaa suni si'a sadii cabachii gara tokkoon isaa achi gara si'a sadii jalqaban cabsitaa irraa nyaataa lammaffaa si'a sadii caba. Amma 11 taal takkaatti cabsitu miti isin. Garuu Waaqayyo manarraa fageessee si qora. Ilaa irran deebi'a. Warri kana hin argine teessanii heettanii kanatti isin fuuldura jiru. Kakuu qabdu mini kakuu qabdu. Waaqayyo isinii kakateera sagamaa sitti meennoo sagamanaa immoo naatadhee sitti nim. Konkolaataan gommaan dho'u jira karaa. Lafa onaa keessa lafa manni nyaataan jirre buluutu jira ganaa. Kan inni sitti hime lafa dilattee buufattu Finfinneedha. Ganaa achi siqee konkolaataa ganaa meeqa argita teessee sanii haasofnu kanatti tarattarratti sitti fakkaatame ganaa argita. Nama simbira jiru ganaa argita naani. Argiteette taataan immoo konkuraa'eedhaani. Guyyaa sadi gaafa guyyaa sadaffaa makiinaa jala noo buusadhee murteesse. Guyyaan isaa immoo guyyaa kirismasiiti akka kirismasiin as deemu kan. Kafteeriyaa jalatuun taa'u namni waggaa 10 fuuldura mana obboleessa beekoo taa'ee baratee gara sameen shawaa fiichee kana kan hojjetu an akka achi jiru beekaa. Oofee fidamti habbee Waaqayyoo ergamaa alaa ooluma galuu dhufe kaaffee sana maqaan Yesuus yoo beektan jakarandaa jalan alaa ooluma galuu gaafa dhufu takiluudha maqaan isaa nan bari'a. Yeroo xinnummaa dhaabaa wallaaltu miti nam fuulli isaa magaaluma takiluu naan itti galagalee hordofannaan gammeeran jedheen kaam gammeeneen luguma risiitti ma
Na gaaman kolfuul kan koo kuna sintinnoo ishee atti qoom ishee akka gabaabbachuu taati isheedhaan na bare maala jiruuf ta'e rakkina koo gaaman itti maddu gaaman itti maddu aannannaa waam. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Keekii naa waam. Yesuus keekii baannan nama ciree malee guyyo biddeen ijaa hin argine keekii baannan koo kuwaa godheen birrii 30 naa kennee 30 immoo guddaa. 30 yeroo sanaa guddaa. Isa ummii koo immoo daamaa jira birrii 8 immoo daamaa dhaqeen achas immoo 8 birrii 16 mi'a koo fudhadhee dhumee finfinnee gal. Yeroo sana dhaabbata guddaa Oromoo tokko jira isaa immoo birrii 3 naa kennan. Man soorame. Ammatuun irraanfadde oolmaa Yesuus sannaa naniif keekii naa kennan irraanfadda amman. Dhugaan isinitti hima ammatu amma dhiisat hin beektu dhiisaas hin beektani. Hin beektani isin dhiisa. Isa beelee beeka sana haasaa jiru dhiisaa isin. Dhugaa dhiisa. Oolmaa baay'ee jira nu bira dhiisaa isin. Gaaf tokko immoo halkan walakkaa poolisoonni naqamanii halkan walakkaa qabaniitu mana hidhaa nageessan. Halkan walakkaa iddoo isaa isinitti himu bara isaa isinitti himu. Maal isinii godhu? Halkan ani mucaa baadiyyaatti dhalatee guddateedha waan magaalaa baay'een beeku. Gaafa dhannu poolisuma miriyaa bukkee cifaraa jira maallanni mana naayit kilabii jira. Na gaafa poolis xaabiyaa bira geenyu poolisii isa tokkoon adarraa waan ta'e immoo dhageera mannedhaa yeroo galtuu gatii shaamaa fidaniitu waan baay'isee hojjechiisotte ijoolleen kolleejjiitti naasofti dhageera. Adarraan jedheen poolisii tokko innaan iddoo warra sirbanitti immoo nan hidhinaan jedheen. Iddoo warra sirbanii garuu mana cifaraadha. Mana hidhaa buqqeera. Hin beeku walii isaan beeku. Amma halkan sana afaan irraanfadhe amantu irraanfadhe. Utuu wangeela kana lallabu ta'e anaaf wayyoo. Ammas morma koo qabe yoo inni waan akkasitti na fidee haamta. Waaqayyo yeroo si qoru si balleessu min ulfina fuula kee tura kaa'etu. Tajaajilli nurgaa sabooddee qaba. Ulfina guddaa uffattee dhaabatta sabooddee qaba. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Qorontosuma irratti iyyuu yeroo dubbatu Phaawulos isa lammaffaa Qorontos 4:17 irratti maal jedhaa? Qoromsi keenya har'aa kun ulfina isa dhufuuf jedhu baachuuf nu fayyada. Amma namoonni dhagaa kaasuu irreen isaanii gurguddaadha. Namoonni amma seen akka godhan jiru. Maaliif jennaan kaan bareedinaaf godhu poosteriifidha. Kaan immoo difeensiifidha ofirraa dhoowwuufidha. Dandeettii sanaa ijaaraa yeroo jechuudha. Rakkinni keenya har'aa immoo irree nu baasisatu hin ta'in ulfina isa ilma Waaqayyoo wajjin nu mul'achuuf jiru akka nuyi baannuuf nu qopheessaa jira. Ulfina jira fuula kee dura. Waaqarraa ulfina sii dhufu jira. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf egaa qormaanni yeroo nutti dhufu ulfina nu fuuldura jira. Ulfinatti bahuuf jenna. Gammadaa warri qormaata keessa jirtan ulfina jira. Mee amma gara kutaadhumaa anarra dubbadhutti yeroo nufu qorumsi dhaloota irraa maali kan jedhu tokkon irraa dubbadhee gara kadhannaatti dabarra yeroon keenya yeroo ga'u daqiiqaan qabu beeka. Qormaanni dhaloota irraa baay'eedha. Qormaanni dhaloota irraa lakkoofsa iyyuu hin qabu. Garuu mee qormaata waliin qabnu baay'ee isaa haa dubbannu. Achi keessaa qormaata guddaa amma biyya keenya quunnamee jiru. Biyya keenya irra iyyuu darbee waldaa kiristiyaanaa quunnamee jiru. Waldaa kiristiyaanaa irra iyyuu darbee yaaddoon koo immoo egeree dhaloota borii balleessaa kan jiru qormaata hamaa tokkoon dubbachuuf deema. Kanaaf gurra keessa natti qabdanii na dhaggeeffattu. Amma xiksii isiniif hin tarreessu. Dubbiin dubbachuuf jedhu garuu dubbii qabatamaa anaaf isin bira jirudha. Isa kan akka gaariitti dhiisee dubbadheen barumsa keenya gaasa kaan hamma torbee dhufutti qadaanna jechuudha. Qoromsi guddaan nuyi har'a qabnu keessuma dargaggootaaf ijoolleen achi deemaa jiran qaban waldaan kiristiyaanaa iyyuu kan dagatte namoonnis waan jedhan wallaalanii kan dhiisan kan hin barsiifamne kan hin dubbatamne callumannee garuu maraamartoo jireenyaa keessa kan ittiin deddeebinu mana nama hundumaa keessa kan jiru baadiyyaa magaalaa kan jiru utuun beekin waan baay'ee kan nurkaa haree deemu qabeenya baay'ee kan nu dhabsiis ola deemaa baay'ee kan nu dhabsiis dandeettii kalaqa guddaa of keessaa qabu baay'ee destroy kan godhu guddina tekinooloojii. Guddina tekinooloojii. Tekinooloojii jechuun maal jechuudha kan jedhu xinnooma isinii kaasuuf normaalii dubbisuu dandeessu. Tekinooloojii jechuun jecha Giriikii lamarraa walitti dhufe teknooloojiyaa yookiin immoo logos steedii kan jennu.
Tekne jechuun yookiin teknoo jechuun craft jechuudha. Skill jechuudha. Technique jechuudha. Tooftaatti waa hojjetamu jechuudha. Yeroo tokko gaaffii guddaa namoonni wal gaafatan anis na gaafatamee beeku. Teknooloojiin kan seexanaati moo kan waaqayyooti jedhanii namoonni gaafatu. Deebiin kanaa deebii baay'ee salphaadha. Tun isin gaafadhee kaan keessan kan seexanaa jettu, kaan keessan immoo garra bootii kan seexanaa jedhu dargaggoonni immoo bileesingii keenyadha. Eebba keenyadha teknooloojiin isin ammayyuu hin qaroomne isa dudduuba deebitaniitu isa durii yaadduu jechuu danda'u. Teknooloojiin afaan Oromootiin yeroon isin hiiku dandeettii dhalli namaa jireenya isaa guyyaa guyyaa fooyyeffachuuf itti fayyadamedha. Yookiin waan namoonni jireenya guyyaa guyyaa isaanii fooyyeffachuuf godhan teknooloojii jedhama. Yeroo tokko teknooloojii yeroo jennu moobaayil foonii duwwaan nutti mul'ata, kompiitara duwwaan nutti mul'ata. Na dhaggeeffadhaa. Garuu dandeettii ittiin dhalli namaa jireenya isaa guyyaa guyyaa fooyyeffachuudhaaf dhama'u kun Waaqayyotu kenneef. Seera ba'uu boqonnaa 31 lakkoofsi 1 amma 5. Seera ba'uu boqonnaa 31 lakkoofsi 1 amma 5 nan dubbisa. Kana booddee Waaqayyo Museedhaan ilaani gosa Yihuudaa keessaa Bazaa'el ilma Uurii akaakayyuu Huur maqaa dha'ee waammadheera. Ani Waaqayyo hafuura kootiin ogummaadhaan hubannaadhaan beekumsaan waan garaa garaa miidheeksanii hojjechuutiinis isa guuteera. Inni akkatti warqee meetii sibiila boorrajjii hojjetan akeeka hin baasa. Dhagaas ijaarsaaf hin tolcha. Muka hin soofa. Waan garaa garaas miidheeksee hin hojjetaa jedha. Seera ba'uu irratti mana Waaqayyootiif namni tokko ka'e nama Bazaali'eel jedhamu qomoo Urii kan jedhamu keessaa akaakayyuu Huur nama jedhamu tokkotu Waaqayyo waan gurguddaa sadii keessa kaa'e. An harka keessan mirgaa ol kaastanii waan kana isinii kadhadheen darba akka inni sammuu keessan keessa kaa'u. Mee harka keessan mirgaa takka ol kaasaa. Waan Bazaali'eel keessa keeyame kana Waaqayyo galgala kana isin keessa akka kaa'u nan hawwa. Maqaa Gooftaa Yesuusiin kadhadheera isin keessa yoo haa kaa'u. Amma gad deebisaa na dhaggeeffadhaa. Na booddeedhaan jettu hubannaa. Dubbattan taanaan isinitti jijjiiramuu nan danda'a. I'm serious. Hubannaa. Beekumsa. Ogummaa. Irra deebi'ee gaasa jalqabaa qofaa keessan. Amma si'a sadaffaa caagootanii irra deebitu nama sin bira jiru hin jettuu jedhaan himee maaloo. Nama ta'etu yaadisaas hin jiru itti naa bu'aa hin jettuu jedhaani. Sadassaa jedhaa hubannaa. Beekumsa. Ogummaa. Inni kun immoo boonasii kodhaa. Hubannaa. Beekumsa. Ogummaa. Hubannaa jechuun afaan Ingiliziitiin understanding jechuudha. Waa understand gochuu jechuudha. Barattoonni herreega akka hubattaniif maqaa Yesuusiin hubannaa isin keessa kaa'eera. Fiiziksii akka hubattaniif hubannaa isin keessa kaa'eera. Isa nagubu afaan Ingilizii akka hubattaniif sammuu keessan keessa kaa'eera. Ijoolleen shamarranii nyaata akka mi'eessitaniif ogummaa harka keessan irra kaa'eera. Warri biyya geggeessitan beekumsaan akka geggeessitaniif beekumsa isin keessa kaa'eera. Waaqayyotu maal jedha? Ani Bazaaleeliin kana maqaadhaan hin waame hafuura koo isa keessa kaa'etanidha. Hubannaa, beekumsa, ogummaa. Hubannaan understanding it. Beekumsi knowledge. Ogummaan wisdomii ta'uu danda'a, skillidha. Ila understanding afaan Ingiliziitiin barreessaa jirru understanding. Knowledge. Having information about something. Waan ta'e beeku, beekumsa. Sadaffaan immoo ogummaan iskiilee jechuudha. Ila hubannaa jechuun waa hubachuudhaaf si gargaara. Waa hojjechuuf namni si'a sadii sitti himuun irra hin jiru. Kana booddee hafuurri qulqulluun takka hubatuuf sammuu kee abanu. Namoonni tokko si'a 20 hin deeyyuun galuuf maaltu sammuu koo qabeedhu.
hubannaa jechuudha waa hubachuu. Inni lammaffaan beekumsa knowledge iuqat mastawaal beekumsa abalu beekaadha inni nuun yoom safarre beekumsa isaa beekaadha jechuun waa beeka jechuudha. Ogummaa jechuun iskiilii akka danarratti caqasame ogummaa waa hojjechuu sibiila muruu gaxxamuu muka muruu hidhuu ibsaa kana diriirsuu fakkii kaasuu nyaata hojjechuu uffata miicuu afaan dubbachuu kompiitara danda'uu dandeettii danda'u kun kana sadaniin kenneefii jedha Waaqayyo Bazaaleeliif. Maaliif jennaan inni Israa'eelota keessatti naaf dhimma baasaa jedha. By the way beekumsarra addunyaarra jiru kun Waaqayyotu kenne. Beekumsa Waaqayyooti. Tekinooloojiin kan seexanaa jettanii yaaddu taanaan dogongortaniitu. Tekinooloojiin kan seexanaa miti. Waaqayyotu beekumsa dhala namaaf kenne. By the way dhalli namaa fakkaattii Waaqayyoodha. Nuti maashinii miti kan namni pirees godhee waan nutti fayyadamu. Nuti muka miti kan bakkee keessa dhaabataa bulu. Nuti bineensa miti kan waa yaaduu dadhabnu. Nuti fakkaattii Waaqayyooti beekumsa guddaa qabna. Yeroo baay'ee warra Afrikaatti kana himuun dadhabbiin sin dhagaan namoota baay'ee takka sadaan nagee beekumsa qabda yoo tette faranjii beeka sin jedha. Garuu ijoolleen biyya kanatti dhalattee waggaa 3-4 biyya faranjii dhattu immoo faranjii caalti. Maaliif? Environmentii dha jechuudha. Nuuni environmentii keenyatu hin eeyyamne malee namni biyya kana jiru beekaan, namni biyya kana jiru ogeessa, namni biyya kana jiru ogummaa qaba, beekumsa qaba. Magaalaan keetti waan gaggaarii baay'ee argaan jira. Waaqayyo garuu kana caalaa nu gargaara. Dhiyoo kana zambiiliin amboodhaa fe'amee dhufa. Taataa yookiin immoo baasii gurguddaa dugda isaa irratti zambiilii tuulamee dhufa. Maaliif ambootti oomishama? Amma Naqamti keetti oomishamuu jalqabeera. Zambiiliin argeera torbee darbe. Mucaan kutaa 12 tokko kilaasii zambiiliitu teeteessi kutaa 12 biratti kilaasii ani barsiisuu galee maan zambiiliin kun jennaan ana fidee dhufeet eessaa fidennaan nan hojjedhaa jetti. Maal akka inni fakkaatu argitanii dhugaa Waaqayyoo isa amboodhaa dhufu gachisiisa. Eessu barsiisenaan maazerii kootii yeroo boqonnaa isaanii zambiilii hojjetaa jetti. Jalama fuuldura immoo mucaan tokko surraaba maal fakkaatu hojjettee sedariyaa isaa hojjettee fiddee kennaa gootee naa laatte. Ilaamee harka ol kaasa. Koi mindaa maal nyaata? Mindaa maal si godha harka ol baasa? Mindaa garbummaadha harka ol baasa. Harka ol baasa. Waaqayyotu harka kee hiika. Mi'a biyya faranjiitti dhufe ofitti hin tultu harka kee hojjettee ofitti tulta. Waaqayyo dargaggoo Oromoo yaadata. Kalaqa warra miila tokkoon dhaaban Waaqayyo hin kaasa. Bazaaleel keessa ni ka'e galgala kana namoota baay'ee keessa beekumsa ogummaa hubannaa hin kaa. Ati nama waan beekne joonjaa miti. Fiiziksiin si rakkisuu danda'a, herreegis rakkisuu danda'a. Sabjektii baay'een si rakkisuu danda'a. Innoo waliin ilaallatu Waaqayyo karaa biraas ni hojjeta. Innoo waliin ilaallatu. Egaati namichi kun bu'uura beekumsaati jechuudha. Kitaaba qulqulluu akka arginutti seera uumamaa boqonnaa 11 lakkoofsa 1-6 hidhatanii yoo dubbistanii construction technology'n jalqabaa gimbii Baabilooniidha. Hamma waaqaatti ijaaruudhaaf kaan kan baay'ee namatti tolu maal jedha isinitti fakkaata waan hojjechuudhaaf yaada keessaa qaban hundasa gochuudhaaf waan isaan loowwu hin jiruun they have full potential. Yoo kenneef Waaqayyo kenneef. Garuu Waaqayyo hin diige gimbii sana. Maaliif? Waa tokko asumaan isinitti muufidha. Beekumsa teknoolojii Waaqayyo kenna namaaf. Haa ta'u garuu seexanni beekumsa teknoolojii jalliseetu waan hadhaatti biyya lafaa irratti hojjeta. Waan jireenya namaa balleessutti biyya lafaa irratti hojjeta. Mee waan gabaabaa isinii kaasuudhaaf beekumsa dhala namaa keessaa inni jalqabaa inni guddaan abidda argachuudha. Gaafa abidda argatanii namoonni kaayyoon abiddaa maal ture? Foon bineensaatti bilcheeffachuu. Alkan dukkana keessa ittiin gamaa walitti adeemu bineensa xixinnaa akka boofaa ittiin ofirraa dhowwu yeroo qorraa immoo ho'ifachuu ture. Seexanni garuu kalaqa isaanii kanatu isaan baay'ee ittiin fayyadamin mataa namootaa jallifteetu qe'ee namootaa ittiin gubuu jalqaban. Nama fayyaa qabanii abidda keessa buusuu jalqaban. Seexanni daayiverti godha. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin qulqulloota kanarraa akeeka diinaa kasii dha'eera. Utuun turin argama abiddaa booddee gara biyya Chaayinaatii keemikaala salfarii jedhamu tokko warri Chaayinaa argataniitu salfariin immoo hin dhukaati amala isheetiin. Ishee dhukaatu kana maaliifitu qawwee gooneetti nama najjeemnu nani yaadan. Kalaqa nama jeesuus hin kennin.
qawwee hojjetanii tokkosuu jalqaban. Biyya lafaa sodaachisan biyyi lafaatti dachee qawwee kalaquutti ka'e. Maaliif Chaayinaan itti cimteetti waan ta'eef achii fudhanii warri Raashaadhaa kan fooyyee hojjechuu jalqaban warra Ameerikaa irraa fudhanii hundumtu qawwee hojjechuutti ka'e. Maaliif waraabessa ittiin na'uumini seexana ittiin na'uumini nama ittiin na'uudha. Jallina namaatiinitu seexanii fayyadame jechuudha. Kennaa Waaqayyoo namaa kenneen. Booda immoo egaa information technology dhufee sadaffaa irratti information technology fuuldura warra Ameerikaatu boombii atoomaa hojjete yaadatu 1945 boombii atoomaa isaan hojjetan magaalaa Jappaan lama irratti gadhiifamee hamma ammaatti iyyuu Jappaan keessaa namni dhalatu yookiin jaamaadhaa yookiin naaf. Maaliif bu'aa jallina namaa bu'aa beekumsa namaa maddi qoromsa dachee kanaa inni guddaan nama. Kanaaf hin jedhan dachee kana kan baxabbate seexana durse namadha. Inni immoo wallaalummaa miti beekumsatu immoo caalaa baxabbate biyya kana dachee kana jechuudha. Kan keenyatti illee hin deebina. Booda immoo teknooloojii informaashiniitu guddate. Informaashinii reediyoo hojjetatanii gamaa gamanaa informaashinii wal jala daddabarsuu jalqabanii amma immoo seexanii xalaftee maal goote warri Israa'el ittiin Filisteemota propagaandaadhaan sodaachisu. Kunoo meeshaa akkasii na bira jira asirrattan tokko seet hin qaban immoo bukeedha. Warri Raashaadhaa Ameerikaa sodaachisuu jalqaban warri Ingilaandii Ameerikaa gargaaranii Filisteemii sodaachisuu jalqaban wal sodaachisu odeeffannoo sobaatiin jechuudha. Eertiraan Itoophiyaa sodaachifti. Gibsiin Itoophiyaa sodaachifti. Itoophiyaan garuu harka ishee gara Waaqayyootti ol qabdi kan jedhu caafameera. Nanniisiin nangatiin kaa dabarsitee nan kennin kaa. Arrayyuu ololli diinaa isin nageessan baay'een isaa propagaandaadha sobadha. Meeseejiin isin itti barreessan sobadha. Nama isin bira jirutti bu'aame calmadha itti bu'aas immoo nama tokko beekaa ta'a. Meeseejiin itti barreessan sobadha. Bilbillatti fudhattee yaaddoftu sun sobadhaani. Information technology dhaani. Hoolaan gooftaa jabaa qabdu dhaani. Fixaaga. Booda gara sochii hawwaatti galanii gara interneetaatu dhufee booda sanyii namaayyuu hin fooyyessine jedhanii waggootuma muraasa fuuldura immoo maal barumsa tokko irratti maal hin dhagee namoonni amma biyya lafarra jira kun dhukkubatu tammaatee dadhabootadha qaqalloodha gaggabaabduudha humna hin qabanii waggaa 50tti du'u waggaa 60tti du'u beekumsi isaanis badaa miti nama waggaa 300 waggaa 400 waggaa 600 fi akkas jiraatu akka maatu saalaafaa kana barbaanna jedhaniitu sanyii dhiiraachii fudhanii sanyii dubartii immoo asii fudhaniitu idiit godhanii jechuudha artiifishaalii idiit godhanii baakkootti akka itti boqqolloon oomishamu argitaniitu laata maal asiyyuu waamaayyuu jiru. Boqqolloo walitti daddabalaniitu special CD hojjetu warri ogeessaa qonnaa. Isaanis akka godhachi fudhanii asii fudhanii qammamanii nama waggaa 400 jiraatu hojjennaa jedhan. Maal gooftaa Yesuus namni sammuusaa nagaa miti waggaan 70 iyyuu baay'ateedhaan jiran immoo. Maal isinii godhe? Sakamiin arguuf teessu gara dhumaatti deemaa jirru. Maal birqii maal argitu? Gara abbaa keenyaa dhaquu nu wayya. Ani waggaan 400. Gooftaa Yesuus nufi waggaa 400 taa'ama maa jechuudha. Eegaa irraam nu nimine. Waggaa 400 ganama waggaa 400 nu dhannee hiriiree gibira kaffallee zayitii binnee sukkaara binnee maal? Innaa maal jedhanii isa duwwaa moomiti nama jajjabaa oomishuu duwwaatu hin ta'in nama hafuura tokkoon tocho'u uumnaanan maal jennaan jiiniin isaa ediited yeroo ta'u jiiniin isaa ediited dhajaa ta'ee fi hidhamaa dhajaa ta'eef lafa barbaadan si geessu. Dambidoolloon naqattee mannaariyaa dhaqxeetu gaafatti dambidoolloo dhaquudhaaf mannaariyaa geessu dambidoolloon naqin jedhanii Addis Ababaatti si ergu manuma ta'anii maannaan siba takka godha. Dandeettii namaa tomma kanaatti deeme. Isa duwwaa moomni waan amma ruuzii geessu maayikiroochiipsii kan jettu immoo in awwaallaa dhiiga namaa keessaa awwaallaa achi keessa teessi maayikiroochiipsii sun immoo infoormeeshinii kee hunda funaanteetu yoo barbaachisaa ta'e lafa Zuukerberg barbaadetti geessitiif. Kanaaf namni gammachiis jedhamu har'a waldaa wangeela Oromiyaa kee dhaabatee lallabaa jiraadha Ameerikaadhaan infoormeeshiniin koo. Kanaaf buuleet kaariidhaan battalaan dhufanii addanaa na fuudhanii deemuu danda'u jechuudha nan kennu malee Yesuus koo. Biyyi lafaa gara baduutti deemaa jirti jabaadhaa warri kiristiyaanotaa. We have double wallet.
Nuyi walidii kan biraa qabna biyyi lafaa yoo baddes. Ameen. Hallelujah. Nuyi dachee kana miti abdiin keenya dachee haaraa qabna. Ilma Waaqayyootu dandeettii keenya miti. Ilma Waaqayyootu qopheessee nu eegaa jira. Amma baay'ee isaa dubbachuuf yeroon kun naan kennu sadarkaa nuyi amma irra geenye immoo xinnoo ishee yaaddessaadha. Amma artificial intelligence irra geenye irra kalaqa dandeettii namaa isaa uumamaan kenname tun ta'e isa kalaqame jechuudha. Itti fayyadamuu dhiisuu hin dandeenyu wanta gaariidha. Itti fayyadamuun gaariidha. Beezikaalii kan seexanaa jechuu hin dandeenyu garuu seexanii purpose isaa daayivert godheera. Amma ijoolleen waggaa darbe ijoolleen tokko kannaan jedhanii ijoollee kutaa 12 baratanii amma barsiisonni fiiziksii barsiisanii fayyaa abbaa nagaa chookii baatanii daastarii baatanii dhufanii nu fuuldura dhaabatu jedhan. Maaninna nuyi kitaabarraa ilaalleetu artificial intelligence dhaanii calculation hunda isaa finneetu gaafa inni taa'ee jira dogongoree gidiraa argu teenye kolfinaadhaan. Teenye kolfinaadhaan inni sammuu isa uumamaatiin taaggala. Sammuun uumamaa immoo silas dadhabdee hojjechuudha hin baane sana jalaa jaate. Ijoolleen immoo loogarizimii eeda galgala artificial intelligence dhaan viidiyoo isaa gadi buusanii waan barbaadan godhanii gaafatanii ibsamee fi amma hunda isheetitti ibsamee fi fixaniitu taa'u. Barsiisaan dhufee what is loogarizimii jedhaga. Anaa nyaatu haadhoo koo Waaqayyo gatii keetii kaffalaa si billee barsiisa. Sinillee seenaan keessi boonsa. Afaan Oromoo itti barreessaa gaafadhaa waan barbaadan isinitti hima. Utachi dudduuba taa'ee isinitti hima anoon beeku. Anoon beeku isinitti hima. Kanarra keenya irra gahaa dhoko warra Afrikaanoo waan tokko hin beeknu nuun. Waan isaa achi nutti fidanii eenyee maa bakka hin beeknu waan tasaayyuu. Teknooloojiin mataa keenya irra naanneera maallaqa qilleensarraa kana baay'ee itti fayyadamna miti teelee birrii ATM mobaayil baankingii maal baay'ee fayyadamaa. Keessa baanii amma nuun daldala qilleensarraa jalqabneera. Qo'iti daldala qilleensarraati. Yaa marqasii afuufuun si liqimsuu fi qo'i kana keessa ilma eessuma keetiitu jira moo obboleettii abbaa keetiitu jira kan dhufee haa isin jedhee biizinesii guyyaatti birrii kuma amma kana argattu kan isin jedhu as jiru eessuma keessan faatas keessa raay. Yaa marqasii afuufuun si liqimsuuf ishee kana isinitti dubbadhu malee hin darbuwan. Isinitti dubbadhu malee hin darbu. Oolu tura jira dargaggoon kun wanta ta'eef. Obboloota ko teknooloojiin amma harka keenya keessa jiru heedna teelii isaan beektanii mataan miila isaan beeknu waan asirratti argineefi haay innee nuni biizinesii hojjechuu barbaada hojii dhabeen kun adduna taa'ee ofoo qaarame maaliif hin barbaadu hop itti barreessite. Sitti kominikeeshinii gaariidhaan sitti dhufu si fudhatee sokka as hin deebitu miliyoona tokko sii kennee miliyoona mas nyaata. Isa immoo miti isa maallaqa nyaatamtu miniin. Have you thought about your mind? Sammuun kee deebi'ee kana gaata hin dandeenye moo beekta? This is the big problem. Normal thinking itti deebi'uu akka hin dandeenye beekta? Even utuu nyaatamaa jirtu nyaatamuu jala baqachuu akka hin dandeenye beekta? Akka control taatu beekta? Akka jireenyi kee to'annaa isaan badii jala gale beekta? Akka iji kee gaafa iskiriinii kana ilaalu aayirisiin kee kun dacheen irraa namni waa lamaanitu namarraa gargar ta'a nama kan biraarraa ashaaraa isaatii fi agartuu isaatiin. Gaafa moobaayilii kana ilaaltu kaameeraan akka ija kee fuudhe beekta? Iji kee akka harka warra dukkana jalaa keessa akka jiru beekta? Fuulli kee piikcharii kee lafa jala akka jiru beekta? Dukkana gara suurri kee akka jiru beekta? Waa'ee keetii waa kuuktaa akka jiru beekta? Deebitee akka tafura Waaqayyootti hin deebin, normaal laayifiitti akka hin deebin, waa'een kee akka dhume beekta? Galgala kana garuu amaneen kadhadha Waaqayyoo namoota baay'eef gidduu gala. Dhugaan isiniin jedhaa ishee kana irratti hin kadhannaa Waaqayyoo sammuu namoota baay'ee fayyisuu qaba galgala kana. Ijoolleen saba kootii baay'ee ishee dhukkubsattuudha. Dargaggoon nuyi arginu dhukkubsataadha. Uffatee deema malee, bareedee deema malee, yerootti nyaataa jira malee, uffata jijjiirrachaa jira malee, akkaawuntii irra waa keeyate malee, sammuun dargaggoota saba koo fayyaa miti. Waaqayyoon dhaga'uu hin danda'u. Wangeela daqiiqaa 30 dhaga'uu hin danda'u. Sammuun dargaggoota keenya fayyaa miti. Hin kadhanna Waaqayyo sammuu namootaa bilisa baasa. Tokkoof tokko maddi eebba keetii Waaqayyoodha. Tokkoof tokko maddi jireenyaa inni qulqulluun Waaqayyoodha.
jireenyi maal hin goone nuun. Seetanni gaafa jireenya keenya balleessuu barbaadu jalqaba maal godhe isinitti fakkaata? Waan namni hojjetee jiraatu hunduma isaa dhoksa. Ittaanee sammuu namaa haguuge. So everybody wanta hojjetamu hin jiru, dhaloonni kun abdii hin qabu, maallaqi lafa dhufu hin qabu, mootummaan nama qaxaraa hin jiru, abdiin hin jiru, maatiin rakkinatti jiru, dargaggoonni kun abdii hin qabani. Kanaaf jedheetu gaaf tokko dubbadheen ture. Biyyi lafaa rakkina uumee deebi'ee sitti gurgurata. Biyyi lafaa rakkina uumee birriin deebi'ee sitti gurgurata. Amma immoo birrii dhiisee rakkina uumee jireenya keen deebi'eetu sitti gurgurata. Wanti calaqqisu hundumtuu warqee miti. Adda baafadha. Mee adda baafannaa dhaabadha. Maaliif akka fiinnu jedha faarfataan cimaan tokko. Dhaabadhaa of ilaalaa. Maddi maallaqaa hundisaa eebba miti. Maddi galii hundisaa eebba miti. Sangaan marga arge malee boolla nagar. Dargaggoon kun galii mana isaatti galaa jiru rakkina keessatti maallaqa isa qaqqabee arge malee boolla garasii nagar. Waggaa kana keessaa namoota lama gurra koon dhageere namoota maraatan. Iddoon naladhee guddadheetti nama maraate tokko beeka. Naannoo ba'aa Wallaggaa kanaa nama maraate beeka. Dargaggoo yuunivarsiitii maraate tokko beeka. Eebbifamee digirii kan baatu maraate tokko beeka. Biyyi lafaa abdiin qabu, biyyi lafaa gara galgalaati. Ilmi Waaqayyoo ijoollee isaatti gad jedhee gorfataa jira. Ilmi Waaqayyoo ijoollee isaa oolchuuf amma waltajjii irraa isinitti dubbachaa jira. Biyyi lafaa gara galgalaati. Gabaa wal keessa badeera. Daldalli wal keessa badeera. Namni kana namatti immoo hin jiru. Beektonni miidiyaa irraa baqataniiru. Warri sagalee Waaqayyoo dubbachuu danda'an namni isaan dhaga'uu dhimnaan miidiyaa irraa baqataniiru. Miidiyaa irraa to'atee kan jiru qoosaan taanedha. Biyyi lafaa wal waamtee kontentii kireetarii waliin jettee namoota qoosaa garaagaraa jireenya namaa balleessu dubbatan. Saggixiidhaan namni wal madaasaa jirti. Beekaan hin jiru miidiyaa irra sabaa. Namni dubbii Waaqayyoo isinitti hin jiru miidiyaa irra sabaa. Ijoollee lafa gabaa walitti dachee tiiktookii irraa iyya. Ani baay'ee na gaddisiisa. Biyya akkamii keessa jirra isinitti fakkaate? Biyya I don't want peace. I want problem. Biyya jedhu nama dhaggeeffate kolfuudha nuun. Nigeria, I think Nigeria namchi sun. Inni yeroo darbe hawaasaa dhufee naannaa ture sun. I don't want peace lafa deemutti. Biyya san namni yaadatu jira. I think Nigeria itti fakkaata. Magaalaa guddaa keessa deemeetu I don't want peace. I want problem. I don't want peace. Maqaa Yesuus Kiristoosiin peace jechuun nagaadha. Nagaan keenya ilma Waaqayyooti. Nagaa kan hin barbaanne ilma Waaqayyoo hin barbaadu jedhaa jira. Waaqayyoo qabaatti agashu. Nu kiristiyaanota waldaadhaa waaqeffataa oolle sagalee Waaqayyoo dhagaa oolle eebbifamaa oolle galgala tiiktookii bannee I don't want peace. Nagaan barbaadu gaafanne kolfina. Maal kolfita harka kee irra kaa'i maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin iji koo sin argin jedhi mal. Har'a dargaggoonni keenya maalitti jiru? Qorannoon bara 2025 bara kana hojjetame. Just jashamoo jaja fuuldura hojjetame namicha Joe Paul jedhu tokko Nigeria, Kenya, South Africa fi Ghana keessa biyya 4 keessatti hojjeteetu akkas jedha. Namoonni sa'aatii 24 gidduutti sa'aatii 3 hamma sa'aatii 6titu iskiriinii moobaayilii isaaniirra kaan immoo PC isaaniirra taa'u jedha. Sa'aatii 24 keessaati sa'aatii 3 hamma 6. Kan biyya keenyaa immoo waan hammaatuufi hojii waan hin qabneef dargaggoon keenya Universitii barataa guyyaan dubbisu silaa waan qaqqabaa ooluuf meessa sa'aatii 3 dhiiseen sa'aatii 6 qaba. Sa'aatii 24 keessa sa'aatii 6 namni miidiyaa hawaasaa fayyadama taanaan jetti naa deebisaa namni qaxaleen. Sa'aatii meeqa fayyadama? 30 baay'isuu 6 meeqa? 180. Sa'aatii meeqa? 180. Ammamitti ji'a tokkotti 12 naa baay'isaa. 2160. Waggaatti ji'a 12tti sa'aatii 2160 namni hojii keetu iskiriinii irra ta'a. Come on. Mi'a magaa guyyaatti moonaa deebisaa kana. 2160 mee sa'aatii 24 naa jira meeqa dhufa? Guyyaa 90 dhufa. Waggaatti guyyaa 90 iskiriinii irra teenya. Mee guyyaa 90 immoo ji'atti naa deebisaa. Ji'a meeqa? Ji'a meeqa? Ji'a 3. Waggaatti ji'a 3 guutuu namni miidiyaa irra ta'a without any job.
Kana yaadaniitu beektusin. Mee kan caalu moo dhibaa malam. Namni galgala sa'aatii tokkotti gadi taa'ee TikTok bane hamma kudhaniitti kan taa'u hin jiru. Tokkotti bane hamma kudhanii jechuun sa'aatii 9 fayyadamee hin jiru namoonni akkasii. Waggaatti ji'a 3 mee namni tokko immoo waggaa 70 jiraate inni yaannu waggaa 70 naa baayisaa ji'a 3. Naa baayisaa ka? Na gargaara? Waggaatti ji'a 3 miti yookiin waggaatti ji'a 3 miti 3 baayisuu 70 naa baayisaa. 70 baayisuu 3. 210 miti? Okay. Maa 210 ji'a 210 12 naayira. Ji'a 12 waggaatti deebisa. Waggaa 17.5 guutuu namni miidiyaa irra ta'a. God in heaven. Waggaa 17 walakka miidiyaa irra teessadhaan nama sin bira jiru. Itti inni ilaalinaa itti maa. Aariin irraa fi niinaa irra dhugaanis sin itti maan. Ati umurii kee waggaa 70tti waggaa 17.5 kanarra teessa. Yoo teessu maallaqa kaffaltee moo teessa. Galgala tokkotti yoo xinnaate qarshii 25 fayyadamte. Yoo xinnaate. Waan moorraa argachaa hin jirtu. Waan namni xeebeettee bulaalte kolfita. Akkuma warra kaanillee itti dammaqxeellee beeksisa garaagaraa dhaabbata garaagaraaf hojjetteellee maallaqa ittiin argattu. Kolfuumaaf teessee galagaggashite. Seexanni maal godhe isinitti fakkaata? Ijoollee saba kootii akka godhe seexan dirree tokko uumeetu dirree sanatti naqeetu galgala ulee qabatee jirratti tikfata. Elaa seexanni galgala ulee qabatee TikTok irratti tikfataa jira. Galaa jedhama seexanis. Taap godha itti galaa. Maalitti? Iddoo tokkotti miti. Caaluma TikTok itti galii namalee. Itti galaa TikTok itti galaa. Itti duure namni. Inni hin qabne bannaati paakeejii abbaa shanii naa guuteedha. Waaqayyo hafuura isaatiin si haa guutu. Silaasa kan akka itti dubbadhu na beeku. Qajeelchee malee dubbadde haarii goobaa. Inni kaan immoo teelee irraa liqeeffata. Siim kaardii lama qabaa. Tokkoon liqeeffatee tokkoon immoo itti guuttata. Yoo lamaan irraa liqeeffatee itti guuttachuu hin danda'u mitiire. Hin dawwooftanii misin. Isin dawweessiteen biyya lafaa isiniin. Nama waan nyaatu hin qabne. Nama galii waa'uu hin qabne. Nama ofiiyyuu amma naa gadi ga'u amma irree ga'u nama waggaa 20-30 maatii irra mayoonaa jiraatu. Maallaqa liqeeffateetu kiisii isaa gaaf tokko isinitti agarsiiseera demonstration kan. Ilaala kiisii isaa kana wow nothing in the pocket nothing. Ilaa kana mara waan tokko hin qabu. Waan tokko iyyuu hin qabu. Kana nama akkasiitu galgala TikTok irra ta'a. Achi saantima liqeeffatee asi saantima hin kaanoftuyi. Kiisii kanaan akkamitti achirra teessa. Biyyootti hojii hojjeta. Biyyootti maallaqa gashaa jira. Inni kaanoo waa meeqa ittiin of jijjiiraa jira. Kara qajeelaachuma irratti yoo hojjete maaliin waan seetanii jallinaa fi si hojjechiistu dhiistee ati gaarummaatti jijjiirtaaf hin jijjiirtu. Moobaayilicha moo meeqaan bittaa amma 35 galeeraan ijoolleen yeroo baay'ee dhaga'ee beeka ofii kooti akkas jedhu maatiitti bilbilaniitu. Barsiisonni yuunivarsiitiidhaa akka durii nootii kennuu dhiisanii bakka daawwanloon godhadhaa nuun jedhu isaan soofti koppiidhaan kompiitararraa fudhadhaa nuun jedhu ijoollee hiriyoonni koo akka jirutti kompiitaran qaban isaanis akkuma moobaayilii irratti fudhatanii achirraa dubbisu barumsa dhiisee nuunoo akkas hin jenne yamaati. Hin jenne jettaniitu Dr. Gam. Hin jenne Dr. Waa geettaniitu hin jenne yamaati nuunoo daawwanloon godhadhaa hin jenne. Isin soomu dargaggoon hin jenne. Kanaaf jaarsi eneeti dhaqee harree birrii 16,000 qaa godhee harree ittiin buna lagaa gurguratee yookiin ittiin baaqelaa guru gara shaambuu kana qaa godhee gurgurateetu yeroo isheen ga'u diddu 16,000 argadheera mucaa 16,000 maaliin godhani ani tachiin barbaada. Gooftaamti tachi si haa godhu galgala kana. Maaliin godha waa'ee kee waan hin jedhu hin qabu. Jaarsi amma moo dhaqee iddoo tokko immoo waan ta'e gurguree 14,000 itti dabaleetu 16,000 30,000 akkaawuntii irra gashaa fi deedateetu 30,000 addee 30,000 bitti. Achi immoo iskiriinii isaa immoo nama ta'e itti dawwaltee birrii 2 ta'e bitti.
kabarii isaa 200 bitti. Gaafa jireenyitti cimu nama maallaqa qabutti of kenniti. Kan si danda'u Yesuus namatti of hin kennin. Namni seenaa kee balleessaa namatti of hin kennin. Namni boolla si buusaa sitti fayyadamee namatti of hin kennin. Ijoolleen saba koo akka ittiin joonjaa jiru gaa. Kanaaf maaliifani gaaffii dhaloota har'aaf deebii sagalee Waaqayyoo maaliifan hin jiru dhaan? Maaliif hin jetture waldaan kun? Maaliif hin jedhu reeluu bita giluun? Maaliif hin jedhan ree obboloonni koo hojjetaa waan garaa gaarii warri kaan jaarsonni maan jedhan ree? Maan jennu ree? Mee harka keessan ol kaasame? Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin maraamartoo kana sinirraa dha'eera. Maqaa gooftaa Yesuusiin sirraa dha'eera. Jireenyi keenya manca'eera. Rakkina isaa immoo beektanii number 1 maallaqa keessan duwwaa miti yeroo keessan guutummaan to'atamaadha. Ani nagaddisiistu yeroo ittiin sa'aatii tokko dhattanii kompiitara baratanii asii dhuftanii afaan baratanii achi digirii keessan immoo barachaa jirtu achi immoo konkolaachisummaa baratanii achi immoo viidiyoo editingii baratanii achi immoo waan ta'e baratanii waan 5-6 sertifikeetiidhuma birrii 5 birrii 1,000 baratanii walitti qabatanii tokko yoo dide tokkoon shaf tokko dide tokkoon shaf jedha miti intinaanii waan ta'e ittiin hojjettanii of injijjiirtanii. Sa'aatii amma kana umurii keessa irraa waggaa 17 walakkaa akkamitti moobaayilii irra teessuusi. Waaqayyo sammuutti nu haa deebisu. Maalirraa argatta? Isa duwwaa moomin rakkinni isaa inni guddaan immoo odeeffannoo achirraa xuuxu dhukkuba qaba hundisaa. Nagaan qabu hundisaa. Waan achirraa argitan amma by the way waan tafuuraallee waan qoosaa achirratti maxxanfamaa jira. Waan waldaa keessaa dogongorame achirratti maxxanfamee kolfaa oolla. Dhiyeenya kana magaalaa Naqamtee keessaatti tajaajilaan tokko gurbaa tokkootiin nan bade jedhameedha. Nan badeedha mucaan. Mee ammas jedhameedha nan badeedha. Ammas jedhamee jedhe maaliif badennaan ani beekaanidha. Amma sagalee Waaqayyoo qulqulluu isa lafa madaa namaatti bu'u namni hin barsiisu. No namni fuudhee TikTok irra ga'u maaliif? Namni laayiksii godhuu hin jiru. Mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera jetteetu TikTok irra keessa immoo dafee gad dabarsa akka waan aarii irraa qabu. Dafee gad dabarsa. Dafee gad dabarsa. Waan nama kolfisiisu achirraa arginaan immoo ishee dhaabatee ilkaan itti baasaa oolu. Sammuutti deebinu qoramsi keenyaarraa inni guddaan babal'ina teekinooloojiiti. Amma immoo kee baanii warrumti hoggaan isaanii 50-60 harmootiin iyyuu miila isaanii walirra kaa'anii moobaayilii isaanii akka itti baafatanii jedhanii godhu. Maaloo jirbii fo'aa Yesuusim. Moobaayilii ilaalinaa jirbii haadha. Baadiyyaa keessaan isiniin jedha. Maal baadiyyaa keessa argaa jirramni maal? Maal argaa jirru baadiyyaa keessa? Utuu jirbii footeeti gaabiin birrii 3,000. Asirraa maal argita? Jarri kan isin dhibuuf kan baay'ee isin gaddisiisu immoo biyya Ameerikaa keessatti TikTokiin hin jiru. Beektumni kan? Hin jiru Ameerikaa keessa beektumni kan? Dhorkaadha Ameerikaa keessatti ati ilmi qonnaan bulaadha inni baay'ee maqaroomte inni baay'ee teekinooloojiitti dhiyoo jirtu baay'ee madeemte TikTokii haata. Ameerikaa keessa garuu TikTokiin hin jiru. Yaadatee namni kana banuyyuu hin jiru. Isaan waan garaagaraa fayyadamuufidha kana. ID kaardii isaanii asirra jira. Kireedit kaardii asirra jira. Ibsaa asirraa kaffalama. Bishaan asirraa kaffalama. Kitaaba asirraa dubbifama. Kanaaf kana baata. Atoo 30,000 bittee heloodhaa fi TikTok ilaaluu duwwaa. Utuu immoo achirra waan jiru moo kitaaba PDF qabuuftee dubbiftate yoo. Sagalee Waaqayyoo deebii qaba. Maraamartoo kana keessaa habaanu. Sababa kanarraa kan kee asirra waan bulluuf mana barumsaa yeroodhaan daqiiqaa 10 caalaa barsiisaa dhaggeeffachuu hin dandeenye. Maaliif? Viidiyoon asirra jiru inni iyyuu koomedii akka jirutti nama dadhabsiisu isa iyyuu immoo sekendii 30 sekendii 40 barsiisaan immoo barsiisonni seenaa immoo warra duriiti dhaabatanii sa'aatii 2 barsiisu. Ati gaa daqiiqaa 10 dhaggeeffattee maaliif? Akka TikTokii ta'uu dide kaa. Barsiisaatu waan ta'e jechuu dide si kolfisiisuu dide kaa. Kanaaf inni amma nuyi irra kan deemna namoota baay'ee argitaniitu tajaajiltoonni baay'een lallaba wangeelaa iyyuu bifa koomediitiin dhiyeessaa jiru. Maalifi bakka beeta kan barsiisa maqaa gooftaa Yesuusiin kan jedhamu yoo achi TikTokii fakkeessite dhaabattee siirees taatee kiraabataa gad deebiftee Waaqayyoon nagaa hin jiraattu damma moggaa nyaattu yoo tettee dhagaa isheetu sana barbaadan sa nyaattuu sana garuu hin jaallattu. Maali nyaatta reetu Waaqayyoon nagayin. Obboloota koo haa dammaqnu
Waaqayyoo Afrikaadhaafitu wallaggaan abdata. Wangeelli jaallatanis jibbitanis ammayyuu nurkaa eegamaa jira. Hakaan. Sadageenyetti immoo akka jiraannu fayyaan isaa nuuf baay'atu.